namni tokko namni falahaa ba'u ga'eeru hin jiru. Jalqaba warra godina busha jennee irra keenya kana fuuneeti isaan jalaa hizbii ittiin finne ittiin qataqqanne dhumarratti isaanuma kanaafuu shanee jenneeni miila jalaa xaragnee nama ofii feenu bakka buufannee akkuma jedhame misraaq amaaraa jennee baha amaaraa jennee biyyicha sayyamnaadha yookiin maqaatti baafnaadha. Isiniif galee waan ummata keenya irratti ta'uu jiru aanaa baatee irraa isinii jalqaba. Mana manarra deemanii namoota jibbaa wal biraa qaban namni gaa beektu obboleeyyan lamman torbaan kana abaluu fi abaluu walitti dallanu torbaan kana immoo abaluu fi abaluu namoota jibbaa walirraa qaban namoota ammaan dura yookiin wal ajjeesuu yookiin wanni kanaa kun biyya keenya jiraatuuf hedduun gadda laakiin ni jira hedduu jira. Warra akkasii qoricha abaluu fa'aa warra abaluu fuudhaati isaanitti aangoo kennaa warra abaluu akkas godhaa akka ofii of wal miidhu jechuudha. Akkasirraa jalqabee baatee irratti waan hedduu shira uummata bakka lamatti baasuuf hinumaahuu bakkuma inni dhufee gaafatanii isin warra akkasiiti jedhaniini kana ganda kana godhu achirraa isin jalqabaa ittiin warri magaalaatii fi magaalaan baateedha akka keenyaa miti akka yookiin kamisee faa caffaa faa sanbatee faa miti magaalatti kan qabateeru hatta amma aanaa sagalagaa ahmada san jedhu sinitti wanni jedhamiti magaalattiin qophaan ishii aanaa of dandahee kan ofiin buluudha. Magaalattii fi warri baadiyyaa walillee fakkaatu. Guddeessa magaalicha kan qabateeru warra firoottan afarii jedhan sanii fi jara warra baateen Oromoo miti baateetu dhadhaa dibatee sa'a tiksuutti isa beekna malee abbaa lafaatu miti jedhee warra amanuti magaalicha jira. Dhugama jirtu walitti himna. Keessaa bakkattoon warri mul'atanii magaalaa san keessa jiran warra akkasiiti. Dhugaan jirtu sani. Okay, lakki abbaan qabeenyaa abboo Oromoonis ni jira naan jetta. Oromoon inni jiru afaan Oromoo haasaa malee akkuma Oromoo ta'e mataasaa kan hin beekne gama tokkoon ani afarii kan jedhu gama tokkoon ani qabeenya kiyya malee nama beeku kan jedhu kan inni ol tahee mataa ol qabadhee abaluu fa'aa bira kabajamee deemuu jiru qabeenyaan isa jedhu isa akkasiitu jira. Oromoonni baateedhaa kan magaalaa jiran isaan nuti Oromoodha jedhan har'a akka shiftaatti ilaalamaa jiru. Isiniif galee akka shiftaatti yaani duriyyamtii karaa irratti duullaa guurratee wal guuree afaan Amaaraa haasa'ee lafa eegna jedhee namumaan fuullitti hin tolin nama baadiyyaatii fi nama Oromoo afaan Oromoo walitti haasaa deemu hunda hamma reebuu bira gahaniiru. Naa qabaa kana. Haala kana yoo itti fufee wanni godhuuf deeman istiraateejii addaatti baasanii meeshaa hiikkachiisudha. Meeshaa hiikkachiisanii lafa ammaan dura irra wal dhabantu jira afariini lafoota san funyaan qabanii Oromoo baatee irraa fuudhanii afarii kennanii afariin harka isaanii dhoktee warra aangoo irra jiruun wajjin jiraataa warra waan kana guungume hunda fixaatii akkanatti jiraatuudhaaf kana diriirsuu jira baateerra. Dawwee ittiin dhufa dawweedha kan balaan jiru amma. Dawwee irratti wanni deemaa jiru jalqabaa adda bilisummaa Oromoo lolla jedhanii hanga wal lolan gaafa duraa wal lolanii adda bilisummaa Oromoodha ammaan duras gaafa waraanni kaabaa dhufee lafa keenya namni biraan bushuu faannoon hududuuba deemtee nun ajjeeftu jedheeti ol ka'ee opereeshinii addaa godhee kamisee toohatee lafatti ol bahe malee riphee lolaadha. Riphee lolaa bosona taa'ee bakka barbaachisetti lolee uummata isaa barsiifatee hanga gaafa humna godhatu waraana muka jiru. Waraanni muka jiru suni dhugamatti deebii lama sinii deebisaa. Wayyaaneen dhuftee jennaani waan gootti dhufan malee wayyaaneen deemtee jennaan gaafa wayyaaneen jirre bosona turan. Gaafa wayyaaneen dhufte duu bosonuma taa'anii odoo bosonuma taa'anii wayyaaneen dhuftee yookiin karama feete deemtee abban feete bushitee qabeenya mootummaa gizima fudhattee deemti. Mootummaadhaan wal lolu jirti mootummaan gaafa maqalee deemu waan ishiin qabdu ittisaalaati meeshaa kominikeetii wannidha kan warri irdaataatti qabee deemuu bilbilachiiftan jedhanii buqqifatanii deeman isa saatalaayitii isaanii. Kanaafuu qabeenya mootummaa wal lolu jirti kan kamiituu ni fudhatti. Qabeenya dhuunfaa isa jedhu kana
qabeenya dhuunfaadha kamiseetti mana nama afurii yookiin namoota bebbeekamoo afur shaniittu zarafamuun sun isaan mootummaa marraa lakkaaman namoonni sun ni beekna abbootii qabeenyaa baara gaaraa meeqa bitataniiranidha osoo mootummaan isaan zarafu yookiin qaamni hidhate isaan zarafu abbamti biyyaa zarafu namooti kun akkaataan itti saamaman saamamuu miti lubbuun isaanii tuufuun sirraachisa ture yoo kamsee jiraatan gaafsaniif maaliif jedha namoonni kun nama humnaan uummata irratti fe'amanidha magaalaatti lafa meeqa qaban magaalaatti waan meeqa qabu waan kan ammoo dalaganii dhagaa guuranii akkanatti duuntaan ka fudhatan akka haasaan tokko isaanii hataniiti mootummaatti ciqilee hirkifatanii waan hedduurra gahaniira okay tananaa qaba baadiyyaa hoo lafa caffaadhaa waladdeerraa qabee alamuuddiin isin dabalata dubbiin kun alamuuddii jedhasan agartanii karaa shaklaa karaa garbii kana abbaan biyyaa masrataan hammam gaggahu namni kumaan lakkaa'amu yoo dhibban lakkaa'amuun ol dhabe namni kumaan lakkaa'amu lafni irraa guurramee investoroota jedhamanii hamma barbaadan dallahatanii shonkoorumaa fi boqqolloo facaasan isaanis waan takka investoriin isaan godhan hin jiru sharikaan isaan dhaabanii ilmaan abbaa biyyaa qaxxaranii hojjechiisanii biyya guddisan wanti takka hin jiru innumti alamuuddiin sunis xeefimaa fi marraa facaafama inuu guddeessan qotamu lafni dallahame kan alamuuddiin namni takka dhiyeeduu hin dandeessan jedhameen abbaa biyyaatiin bara tokko gaa taa'e haammamee waan sana ajaa'ibu namni achi kee dalagutillee oromoo miti bakka biraatii fuudhama wahuma san haamanii tuulanii abbama biyyaatti gurguratan fakkeenyaaf osoo orguu adda addaa ijaaranii maangoo facaasanii maangoo san ammoo bakka juusii ijaaranii namoonni ilmaan kamisee ilmaan walloo kamisee kan oromoo kaan isaa ta'uti kumaatamaan keessa dalaganii biyya guddisa jedhamu ta'e tole rakkoon qabu kamisa irraa qabee ilaa guloo hanga qooxam hamma eessaa lafni dallahame guutuun kaabine matuu warra kaabine mti kennitee fi lafa dallahatee horii aggaati beelofte sirraa bitee birri xiqqoodhaan achi keessa dheechifate yeroo kan gurgurata gabaabamatti gabaremaa qotee bulamaa tiksitee bulamaa akka kiyyaati fuudhanii anaa ol godhan jechuu malee nama waan takka godhuu miti dhugaadha dachi abbaa kiyyaadhaa fudhatuu mirga qaba namni biyya guddisu tokko fudhatuun anaa gatii dachisanii naa kennanii inni achirratti waan ani godhuu hin dandeenye la dhageeffadha waan ani godhuu hin dandeenye lafa dallahadhee citaa horii kiyyaaf wali qabu ani nan danda'a boqqolloo facaasu nan danda'a qotee yoo 4-5 qotee lafa hanga hektaara meeqanaan qota lafa dallahee citaa qotee horsiisee bulaatti gurguru anis nan danda'a maaliif nama biraa bakka biraatti fuudhuu hin barbaachise mootummaadhaa maallaqa waan kaffalaniif warri saamaman jedhaman warri kamiseedhaa isaasanii maqaa isaaniitu ni beektu hunduu ni beeka saamamanii yookiin hoteelli isaanii caccabee warra jedhame nama 4-5 hin caalan baadiyyaa irratti akkuma kana lafa abbaa biyyaa lafa abaluu fa'a jedhee warra biyya kutu fudhatameera garbii gaafadhaa garbii shakla lafa eenyuuti inni isaan lafa basaanii irratti gabaree namaa ta'anii jiraatu jira kanatti dhiisa ani la ammallee investment namni sammuu qabu waa hin yaada nama hayyu lafi kamii guddata abbaan lafaa lafa kennuu dhabe naan jechuu dandeessu abbaan lafaa yoo lafa san irratti sharikaa dirijjitii maaliif kinoo kan handaqa horsiisu hin taane kumaatamaan fuudhee lafa bal'aa barbaachisaa waan guddaa kan baanii gurguddaa tokko godhee waan san keessa nama qaxaree hojjechiisee biyyattiin akka guddattu godhu ta'e ahla wa sahla dirqama biyyaati kuni ani qotee bulaadha lafa kiyya gurguradhee beenyaa kiyya naa kennanii bakka biraatti qotatee buluu nan danda'a garuu ati ilma gabareeti humaan beektu warri birri kaffalu dhufe ati asii baafadhu inni shonkooraa facaafatu akkuma kan kee jechuun nama biraatiin abbaa biyyaatiin jijjiiruudha isaan kuni abbaa biyyaa biraa lola akkasii qabanii zarafaman bira dabarre kana inni bira wanni har'a walloo kamisee irratti yookiin dawwee irratti aanaa dawwee irratti tahaa jiru dawwee qophaa miti jiille magaalaa sadeenii fi baadiyyaa shibichaa irratti gara nama 800 maqaa barreessaniira warra qawwee mootummaa hiikkatee fi warra shanee deeggara jedhaniiti jedhan warra qabame malee warra baqateeru nama 800 hataayii fi zuuriyaashiidha luugoo maal kana jechuudha dhageeffadha warra kaleessa lafa isaanii xiyyaaraan dabaddabamee wanni meeqa fuulensa siniif galee kan biraa wanni dawweetti godhamaa jiru lafa buqqisuudhaaf waan hedduu naagala keessa
Ahmad namni du'uu bichaa odeessuu miti. Akkaataan itti du'uu jiru fakkeenyaaf gaafa dura yeroo dhufan adda bilisummaa Oromoo balleessinaadhaan egaa kan dhufanii maqaan akkasii adda bilisummaa Oromoo bakka jiru tokkomameera wal gahaniini hamma dhiirri wal cafaqanii inni wareegame inni maqee gara bosonaatti adda bilisummaa Oromoodha gizemaahu walloo irratti riphee lolaan taankii fi saaruka qabaatee zuu 23 qabaatee dhaabbatee lolu laakiin hamma lolamu malee gaafa duraa san cafaqeera isaanii hoffolle isaanis achiin booda gaafa inni gara bosonaatti maqee ummatumatti dhufan ani qotee bulaadha asii deemeen biyya kuumanaan hin jedhee qawwee isaa diratee horii jala deemu kanas qabaniituma ajjeesan kanas qawwee irraa fuudhanii ati kana jetteetta tokkoon gandi kun eenyufa akka tahe asi keessa akka eenyu bosona jiru tokkoon jala deemee warri itti himu jiru warruma dhalata dawweeti warruma dhalata dawwee akkuma waliin jenne warra aangoo irraa kaleessa arifame duun taane warra hiddi as keessaa Oromoo irratti qabu warra namoota adda addaatiin wal loleera ati warruma abaluuf bakka sheenan na barbaadi isa kanaan warruma abaluuf barbaadi namoota jibban hunda mana diiguu dhageeffadha mana diiguu itti fufeera ammas mana diiguun sun dawwee booraa irratti mana diiguu itti fufaniira mana dubartii qalloo irratti akkuma kana mana dubartiin Saudi Arabiyaa teessee jaarratti mana ijoolleen dubartiidhaa mana Arabaa dhiqxee jaarratti abalufaan obboleessi ishii eeshumishii soddaan ishii bosona jireedhanii haqiiqaa jiru liqimsaa kana hunda kan godhamu jiru namoonni adda addaa maqaa waamamanii barbaadamuu jirte jedhaniini namni guutuun ijoollee ofii dhiisee bosonatti gale namni guutuun kan godhamu jiru biyya gadhiisee walloon akka baqatuuf walloon biyya gadhiisee baqate waggaa abbaan biyyaa baqate laficha gaafa ni deebi'ee warri biraa faannoon abbaa biyyaatti tahee eega maal qabdanii hasiinuu jechuudhaaf kanaafuu yoo dhiirri deeme dubartiin manatti hafteetuma waan dhufe eegdi malee abadanii walloon buqqa'uun beeku dubartii nama dhaanii daakanii hekiminnaan argatantu jira dawwee dhageeffadha hekiminnaa argatuu hin dandeessu dubartii manatti dubartii dhaanii daakuu jechuun maal akka ta'e kana naa qaba dhiironni hedduun namoonni hedduun mana tokko ilmaan nama 5 hanga 10 guutuun isaanii beetasabii rashanamuudha wanni biraan jiru takkaan dhaabbatanii loluudha warri lolole gaafa duraa warri dura dhaabbatee hulaana dhuftee gaan baqadhu jedhe kuffise reenfa saadhaa qabriin arganne ilaa amma siniif gale warri kaan mootummaa qabeera moo baqatanii bosona jiran moo indu'aniiran jedhame warri hin beekamne namoota hangana lakkaa'ame hin dhumneedha waan dawweera deemuu jiru waan kana kan hin dubbatu jiru Oromomti hundi haa beektuuf walloon quba qaba kana waan ta'amaa jiru siniif gale gama biraatiin bilisiginnamti ishiin jettee biyya san irratti wal jaartee nu irratti waan meeqa dalagaa turte ofuma wal lolteetti warra qulqulluu naftenyootaaf bitamoo gurguddoo nuti siniif jecha abbaa barbaade ni fidha jedhe malee warra xiqqoo takka duubatti gunguba godhe hunda kaan tumamuu jira kaan bii waraanaa ciise bilisiginnoota ganaa dhageessan maqaa eenyu faan akka tumamuu jiru kaleessa bilisiginnaa ofiin jedhee hammoo danda'e bubbutetaa ture Uricha baalagee gaafa jedhamu sana eenyu faatu bakka san ture beektu gaafa filannoo moo gaafa wal shoomuudha jedhan san gaafa muudama yoo baay'ate irra guddeessi warri achi jiru gaafas warri harka dha'u ture har'a tumamuu agartanii nama muraasa keessaa fudhatan warra walaa'iin isaanii warra jala nuti warra ciisee bulu jedhee waan isin jettan harfiyyan hin dalagna nama waradaa tokko hunda fixaa'uun hin jettan ni finna summitti godhaa bishaanitti fixaa'uutan ni finna warra jedhee amaname malee warri kaan akkasin hin jenne kana cafaqamaadha kaambii waraanaa dhaqe hidhamuun hin jiru faannoodha kasitumu wayaa makkalaakayaa uffatee dhufe malee liyyuu haylii affarii liyyuu haylii amaaraa liyyuu haylii warra sidaamaa fi maarii waliin makanii kana fuudhanii makkalaakayaa godhaniira liyyuu warri kamisee irratti maddabameeru liyyuu haylii amaaraati namoonni guddeessi hidhamaa jiran amma kan amma dheengadda abaawoon dhufee deeme kanaan miti warra afa qallaatee asirratti afaan banu tokkon argee ofii juuntaa wajjin dhaabbattanii nutti kaaftan yaa kijibdu kaleessa abboonni kan kee soddoonni kan kee abbeeroonni kan kee mana namaa gubuun turre baatii meeqa juuntaan gaafa san biyya keenya jirti
eenyunni kaleessa mana gubuu ture mana namaarra deeme bakka baaduu irraa dhuguu turan hunda mana namaatti ol utaalanii mana namaarra bahanii qoqqoba diiguun turre ibiddatti qabuun turre kibriitiin juntaan gaafsan jirti maa kijibdan warra akkas jedhu immoo kan dadhabne amma ani abaawoodha bas abaawoosa juntaa wajjin walii galuu hin beeku baaga akkana tahe kuni ofii maalii jettee min fakkeessin biltsiginnaa oliisihi nafxanyaa oliisihi walitti hin fakkeessin maa kijibdan abaawon warra kaleessa sajjeesuu ture aslan ummannumti abaawoo jedhaman kuni ani ofuma kiyyaahuu nan keekasaa firummaa sodaattuu warra kaleessa isaan ani shaksiyyan hin beekan nama isaan ajjeesee badhaasa fudhate isaan ajjeesan jiredhe badhaasa fudhate qawwee irraa fudhanii tumanii gadhiisan dhageeffadha nagaha buufnaa Abiyyi Ahmad irraa baranis yaa waan akkasii nagaha buufnaa ummata muufachiifnu maaliin jennu jenneetuma gadhiifne dhageeffadha nuhi maaliin jennu abalufaas maaliin jennu enne gadhiifne amma agguma samma qaballeessu ture wal jaaranii qawwee nurraa fudhatuuf nu qabanii qawwee fedhaniiti qawwee dhabaniirani isaan agartanii kana jechuudha jarri garuu gaafa deebi'ee unkaan isa kaleessa warra biraa wajjin ture miti warruma wajjin turanii maa baqatuu dhabdan man wajjin baqatuu dhabdan wanni nu wajjin baqatuu dhabdaniif isaanii wajjin turtanii hijaanii rashanuu jalqaban namni biltsiginnaan warri kaleessa jedhu ture suni nami lama moo sadii batteetti qawween irraa hiikame dawweetti akkuma kana nami lama moo sadii akkas jedhe jennaan dachi guutuun dhaabbattee maalloo jedhee jechuu turte jechuu har'a kinoo nami hama magara shanammaa afaan hin bannere moonni biltsiginnaa ajjeeftu bakka biraa geessuu jirti sanduuqa keessa ruhii biraa keesseetiifi inni isaan kun ajjeesan ammoo du'a dhugaadhaa du'e kaleessa afaan banuu turan jechuu addun kanarratti abalurraa qawween fuudhame osoo kan rashanamu tahe waggaa qabamee deeme waan qawwee isaan gaafatan turan waan rashanamuu isaati alhamdulillah nagaan nuu gadhiifame jedhan turan har'a qawween namni meeqa har'a osoo harkaan hin tuqin wallaahi hiriyaan kiyya kinoo na bira jira harkaan oduu gaaf tokko hin tuqin asi taa'ee bitate kum dhibbaa oliin bitate afaanuma nagahaa qawwee mana taa'ee manaa gadi baheen beeku shatat yaanii mana sheenaniituma dubartii dhiitichaadhaan tumanii bakka jiru asiin baasii achiin baasii yaaniituma fudhatanii deeman qawwee waraqaa qabu dhageeffadha waan meeqa taane waan tahamuun hin malle hedduu taane siniif galee kana beekuu qabdan beekuu waan qabnu waan hedduutu jira kaleessa karaa hartummaa mana gubuu turan mana biddatti qabanii gubuu turan kuni hojii faannooti beekaa hojii liyyuu hayliitii fi faannooti isaan kaan sodaaf hin deeman amma sodaaf dawwee keessas hin deeman bakka biraas hin deeman sodaaf hanguma duriitu hanqatan amma ummatichinis bare warra dishkaatu ofirraa loluu bare unkaan isa siniif galee kanaafuu wanni dawween keessa jiru waan akkana jedhamee hin haasawwamne namoota dhibbaan lakkaa'aman mana isaaniitii baqataniiranii asii jiranii hin jiru gariin irra shanamaniiranii bakka kaambii waraanaa kanatti ajjeefamanii waraabessi nyaatu jiraatinnaasa jedhu namoota muraasa namooti du'an jedhamee beekame kanatu jira gama biraatiin gama kaaniin ammoo gama biraatiin ammoo manoota namaa diiguu abalufaan shanee keessa jiranii abalufaan ilma isaanii jira soddaa isaanii jira jedhanii magaalaa hanga baadiyyaa mana diiguu mana gubuun itti fufeera kanarraan darbee namoota gosaan wali buusuu yookiin namoota ammaan dura madaa walirraa qaban kan ajjechaa kan maan adda addaa walirraa qaban yoo warra abaluu fuunee ganda abaluu akka saaxilan goone akkanatti saaxilan ofuu wal saaxilanii waan hedduu beeka ollaan nama waan hedduu beeka siniif galee
kana akka wal saaxilan gochuutu itti fufeera waan hedduu na gaddisiise keessa rakkoo nam keenya wallaalaa dhagaa hin beektu rakkoo dhuunfaadha ani warra abaluu biraa qabu yookiin ammaan dura walirraa ajjeesuu walirraa waa addaa ni beekama waan akkasiisanii hojii sheexaaniin goone jechuudha sheexaan yoo warra abaluu fuunee ati taattaaqiidha jenneeni qawweetti hiine warra abaluu isa kan nu cabsu jedhaniini namoota akkana walirratti waan akkasiitu jira waan hedduu nama gaddisiisu waan hedduu akkana jedhamu hin danda'amne kana wal qabatee wanni beekuu qabnu oromoo walloo cabuus hin danda'u hin cabusi hedduun itti gammadeen amma akka gaafa duraatti namoota walii guuraniituma fixanii yookiin qawwee kumaatamaan lakkaa'amu hiikanii jechuun ture abadan namni keenya kaan gaara baqateeraa kaan akkas baqateeraa bakka bilbilee hundatti seeraan hin jiru ni as buuteen hin jiru nama biraattuu himu warri beetasabii naggaatti bilbilee gaafanne hin jiru eessa deeme hin beeknu warri maalleen kun hin barbaada jedhanii maqateeru akkanuma jaal alhamdulillah akkanatti of beekuunis gaariidha keessa warri gammoojjii karam hundaan hedduun boonsitan maqateera kalaas hundanuu juuntaa jedhi jinni jedhi du'i lama hin jiru juuntaa jedhamaa du'uunis shanee jedhamaa du'uunis wanni itti akkanaa fi akkas jedhamu jiru warri immoo ani miskiina jedhee irra guddeessa warra miidhame sinii himu kamise qallo cirratti siniif gale caffa asii gadi kanallee ta'e irra guddeessa ani humaanatti hin jiru yoon hin dhokadhe dubbiinatti maranii lakki murrimaan mul'adheetuman na hidhanii xinnoota kana hidhanii na gadhiisanii jedhee warra rashaname jira warra asii buuteen isaa dhabame jira warra namumti lama wahii namni hilliksirraa qabu wahii gaafa maalloo san maalii gochuu ture abalufaa kan tume isaa abalufaa akkas kan godhe isaa jedhanii fuudhanii maqaa tahetti laxxafanii shawaa roobit faannoo bira deemee yookiin qalamuu jira yookiin ajjeefamuu jira tumamuu jira jechuudha warri karaarraa maqateera maqatanii hamma sara misa jedhuuf ammoo hamma sara makka ta'e wal arguuf deemna kan biraa ammoo gara biraatiin shira bilchiginnaan dalaguu jammarteettutu jira shirri dalagaa jiran akka federaalaatti mootummaan addunyaadhaa qawwee dhaabaati afaan nagahaatiin diriddirii yookiin marii godhaa jedhame san irratti mootummaan bilchiginnaadhaa waan tokko akka dhageenyutti amma warra siyaasaadhaas kan darfaa jawaarfaa baasee jara kana wajjin marii hadhee nigaa akka waan lolli jara kanarraa ka'e jarri kun har'a sumuuniin baasan aalama siyaasaa keessatti sumuuniin baasan har'a akka keessa jiru kana maaliif akkana jette baraggaa akkana jettu kana jawaarfaa baqqalaafaa baantaanaan jedha dhuga gatiin isaan guyyaan isaan gadi bahaa karaa hidha gadi bahaa harka akkas godha sagalee keessan addunyaa dhageessisaa guyyaan jedhan suni har'a zeeroo deebi'eera har'a jawaarfaan yoo mootummaan itti gaafatamuma yookiin itti qumaaruma itti taphuudhaaf eege malee faannoon kaleessa Hacaaluu Mooto'al Jawaarii Qaraal jedhee sirbuut ture suni har'a eegdota finfinnee godhamanii gajaraa fi duullaa qabatanii finfinnee bakka hunda dhaabbatanii namni lama wajjin afaan Oromoo haasaa yeroo deemu yookiin afaan Tigree haasaa yeroo deemu lafarra duduba kee ciibsamee bakka itti tumamu bakka itti halkan qabamee deemamee as buuteen isaa dhabamu haadhigga manaa baatu yaa rabbi qabamuun hin oolle poolisii mootummaa na haa qabu akka warri ajjeesan hin qabne jechuu hanga jalqabuu takkaa jedhan guyyaan akkas tahe sanitti warri poolitikaa maal fidaa kaardiin isaanii gubatteetti isaanii wajjin deebiteef maal fidda isaanii wajjin haasofteef maal fidda fakkeenyaaf jawaarfaanis boru akkuma warra abin kana abiyyuma hajjabanii taa'anii marii maalii goota gaafaati faayidaatti isheen uummalte si fuudhanii hidhaa si kaahan hunda keessanuu karabatiidhaan hudhanii si guuranii mana hidhaa si kaahanii mircaa godhatanii kana boota nuti mooneerra jawaar Mahammad osoo bahee siin gargaara mootummaa kan kee kana ittiin fufsiisaaduu jedheeni abiyyi ministeera godhuu danda'a ministeera kan godhu garuu hamma dubbiin taragaagga'ee wanni hundi akka tahe tattahee baatii jaha bara tokko gaa taa'e warri kaan himatuu jalqaba akkamitti aangoon itti kenname jedhee akkuma duraasan iyyuu jalqaba osoo gurbaan kun hidhame Itoophiyaan nagaha taati jechuu jalqaba gaafa san akkas jechuu jalqaban kijiba asii fi asii tuulee isaa saba isaatiin wal lolee abiyyi wajjin ka'ee miire asiin fuudhee buquu qabee hidhaatti darbataa
guyyaan itti faayidamuu malee itti ammaan dura itti faayidamee Abiy Ahmad Jawaaritti. Jawaar Abiyyi deeggaramuu keessatti bakka leencaa kan taphate Jawaar. Abiyyi deeggaramuu qaba. Akka waan mistirii wayii yookiin iccitii wayii Abiyyi irraa beeku. Hanga Jawaari walii galoodha ganaa waan dalagan qaban. Waan amma jedhamu jiru kanaan ala waan dalagan qaban. Oromoodhaaf ganaa awaajjimti wahii bahee akkas nuu godhanii. Jennee hanga eegnu takka jechuudha. Sinif galee? Laakiin dubbiin tahamtee dukkas hin taane Jawaar sunuu goyyomsamee ashabbaarii hidhaa ciisu taheetuma mul'ate. Har'a kaardiin isaa dhumatteetti Jawaar ruhi isaatiifuu ni sodaachisa yoo hidhaa bahe. Waa takka waan fedhuun qabu. Walaa baqqalaa warra kaanii. Takka isaanii. Haala keessa jirru kanatti. Finfinneen poolisii ni miti kan eegamu jiru. Finfinneen nama gajara qabatee fi duudlaa qabateen halkan agartaniif kanami namoonni suni eenyu jedhaati of gaafadha. Namoonni suni duriyyoota kaleessa Haacaaluun du'ee Jawaartu hafee jedhanii Finfinnee kee deemanii sirbuu turan sadi. Warra kaleessa Haacaaluu duullaan karaatti reebaa turan sanidha. Isaantu har'a poolisii Finfinnee warra biyya jaalatu jedhamee isaantu Finfinnee irratti abbaa godhameera har'a. Guyyaan akkanaa kanatti Jawaar hojiin isaa gadi bahee dubbii dubbatee uummanni kana ta'uu qaba sagalee dhageessisaa mootummaa didaa jechuudhaami. Har'a gabaabamatti yeroo atattamaa keessa jirra yeroo atattamaa bichaa duun taane namni lafarratti ummata bushuu jiruuhu warra kaleessa du'a Jawaar tamanya'u turedha. Okay. Maal gochuu danda'a ree Jawaar? Amma maal gochuu danda'a? Abaa'oo hiikkachisuu danda'a akka kaleessa? Abaa'oodhaan kottaa galaa afaan nagayaatii wayyaa mootummaan kun mootummaa keenya yaada siniin jiru Jawaar Muhammad maal jedhe? Mata masaatii. Dogongorri kiyya Abiyyi akkuma kiyya Oromoo seehee akkuma keenya yaada seeheetiin guyyaanin ani Daawud Ibsaa fuula dura taa'ee ittiin mormetu turee jedhe. Akkam jedhe viidiyoon nu bira jira amma. Viidiyoo kana nama hunduu hanga dhaggeeffatu ture. Ittiin morme Lammaa fi Abiyyis yaada keetiin addan qabanii jedhee gaafan itti mormetu jira. Lakkii Abiyyiin kuni waan duubaa qabu qabanaan jedhe Daawud Ibsaa. Daawud Ibsaa jaarsin kuni guyyaan irra darbe jaarsi wayii shabaabatti kana jaarsi sun waan meeqa beeka. Jaarsi suni bakka dhabe Saharaa Eertiraa keessatti darbatameeti maltiin asii fi asii oppodiyoo keessa wal guurtee ani mootummaan gane jettee inni akka Haayiluu Gonfaa inni akka eenyu namticha jeneraalticha aangoo ji'a sadii kennaniif san. Warra akkasiisantu dhaqee maqaa saadhaa dhoqqeetti dibe malee nama dhiiraati namichi sun. Nama dhiiraati. Waan irratti agar namni kaayyoo takkarratti citu namni kaayyoo takkarratti hanga gaafa du'u kaayyoo tan hin gadhiifne namni tan caacca'ee jecha yoo ofii dhugaan jirtu sii galtee dhugaman badiirra jiraatte malee dhiira abbaa barbaade haa ta'uti. Siniif galee mee Jawaarii fi Baqqalaan gadhiifamu warri har'a rabbi dhugaa haa godhu yookaan eegumsi godhamee fi isaan umtiif nagahaan fayyaadhaan mana taa'an ta'e obboleeyyan keenya kalee Oromoo jecha waan meeqa tahan umrii dullumaatiin akka Baqqalaa fa nama guddaa kana booda bahanii taa'uu qaban mana isaanii hurriyaa rabbi isaanii haa kennu guyyaan tokko namni ulaa alaan nama qollofee namarraa deemuun waan hamma ulfaattuudha. Ilma dhiiraa ta'ee namni hidhaa kana ol sheeneen argin jiru silaa. Itti gammanna bahuu isaanii walaakin kaardii isaanii dhumattee waa takka Abiyyi Ahmad hanga aangoorra jirutti kaardiin isaanii takkallee hin dalagdu. Takkashiin dalagdu. Expired date ta'eera. Jawaar hojiin isaa gadi bahee poolitikaadhaan uummata walitti qabee akkanaan tanaan tana baha jechuudha. San harkaa gubanii isa hidhaa kaahanii filannoo godhatanii nuti mooneerraa jira. Amma kan jiru akka warra abinsan namoota lama sadi maqaa keessan qaban ministeera goonee paarlaamaa keessa maarroo keessa rakkoon qabu paarlaamaan ammaa usii kennama. Sila addunyaa irratti paarlaamaan filannoon booda namni hidhaa bahee paarlaamaa sheenaa uduu filatamin. Nama meeqatu seeneera nama korojoo keessaa nami lama isa filate. Finfinnee irratti nama lamaa jedhan kaardii lama. Har'a aangoo qaba warra Izeemaa kana. Dhuga namoota beekamoo akka Baqqalaa akka Jawaar akka Maraaraa kana Maraaraa ammoo tokko gara laafessi fayyaalessi boru kottu marii wayii jira yoo jedhaniin kan dhufee taa'ee Abiyyuma dura taa'ee bootoo kuni nun barbaachisu kana booda hin barbaachisu. Kaardiin isaanii gubatteetti ittiinis taphamaaniira. Ani amma kana nin jedha malee Jawaar warra akkanaatiif lammaffaa ni nyaatama jedhee hin yaadu.
ولكن أصول ما يادي أبي أحمد ورا ولولو جرتون نجاه بوسول أف قدي تاء مري تاء جناني اسكندري في اسكندر فكشلبي قرار دي متر كليسا بارتي دا كباهيمو مو مال سينا سكم كباهيمو إني نما سكتا كتا تلو كباهيمو مال كباي اسكندر اسكندر كشلبوتا وي كبته لا فجر boru basani ango tikennu dandan kantiba finfinne godu dandau rakkon qabsun eenyutu saduba jira garu saba kam wakkaleti nanno kam wakkaleti ideology warra kam wakkaleti feestali qabate magala keessa deebite jechuu malee maal beeka ittiin of gargaarsisuu danda'a warra san warra saba yookiin warra siyaasaadha godhe abii walaakin har'a isaaniifuu sodaachisaadha ofuu bilisammiisaan ofuu mana isaaniitti haadha mana isaaniitti wajjin bulanii gadi bahanii aduu arganii deebi'uudhaaf warri ka jawaar fa'aa har'a hidhaa yoo bahe wanta akka fiduun qabu har'a jaalannus jibbinus warri addunyaan miizaanarra keessee Itoophiyaadhaaf fala ta'a jettee yaaddu nama irreen isaa yoo inni bosona jiraate nagahi Itoophiyaa hin jirtu inni dirqitti xaawulaarra dhufee marihatuu qaba. Namni gaawwallole mootummaan tokko nagaa biyya tokko baasuuf sinif gale mootummaan tokko nagaa ta'uudhaaf ati ani mootummaa taheen ofuma maanguddoo wahii uumee asumatti waan maanguddoo meeqa koomishinii meeqatti uumameera beektaniisi yantina koomishin Addis Ababaan Finfinneetti koondominiyeemiin mana Oromoorra ijaarame maal koomishiniitu ijaarame koomishinii way ijaarreerraa isaa sunni qoratanii lafa maallootii fi maalloo Affarii fi Soomaaliyaa koomishinii ijaarreerraa isaa sunni qoratanii namtichi Abbaay eessa bishaan Abbaay itti gaafataman injinar Simmanyoon du'e koomishiniin godhameera kan waa san qoratu Hacaaluu Hundeessaa koomishiniin godhameera kan san qoratu damooza nyaatu jira jarri Itoophiyaa irratti wali bu'iinsi gosa baay'atee achitti koomishinii gooneerra eenyu fa'a sheekolee dabalataniira Yaasin Nuuruu fa'a ministeera nagahaa gooneerra maalloo jenneerra afaaniin godhuu malee tokkosaa hojiitti hin qabu har'a koomishinii ijaaraniiran kan dhaabbilee siyaasaatti hojii marii biyyoolessaa goonsu jalqaba mootummaa waa'ee marii biyyoolessaa san yeroo si haasa'u yoo xiqqaate gatsi isa moobaayilii akkana buttu guddeessa moobaayilii irratti hin dubbisa isa yeroo sadi ol kan buttu mootummaan sagalee guutuudhaan moohatuudhaan akkuma beekametti tahee mootummaan filannoo yeroo jahaffaadha kan takka addunyaa irratti hameen beekne akkuma jirutti tahee ahammi shay nutu mootummaadha inni kan ani shiftaadha kaleessan ture dhiifama gaafadheen dhufeetin akkas jedhaa ummata sinii amansiisaa aangoo wayii takkanatti kennaa akkuma Kamaal Galchuu baatii sadi mootummaatti kennanii warra abaawoti waliin naqanii ati abaawoo balleessuudhaa fi asteessaa jedhaniini itti gaafatamaa nageenyaa godhanii walaggaa deemii nama fixeeraniini maal jedhaniini kiyyaan waan akkasii mi kan barbaade waan inni akkana goota keenya akkana nuun jedhuu jedhamuun dhaqeetiin lafee nadhii gammadaa baasa jedhee boorana moo eessa deemee maarro nadhii gammadaa bakka itti du'e ni beekanii maali Misraaq Iizii keessa dalagan turre hin jenne karaa Harargeedhaa Makalaakiyaatti gaafatamaan isa turre hin jenne nadhii gammadaas kan du'e karaa sanitti yookiin kan dhabame yookiin har'a umriin jiraatan beekamu yookiin gidaam naqanii falfalanii kaahanii raatan yookiin du'eeraan beekamu urgaa bishaanii tahee hafe lafee isaa bakka itti du'e beeka waan akkasii dalaguu jira qaba kiyyaan beekamtii wayii argatuudhaaf deemaa jaanii ari'amtee tagali manatti adabaan jaanii gaafa hojiirraa bu'e baatii sadan san lammaafaan nattuu dubbatanii beekanii warri biiroo keessa jiran kun nattuu dubbatanii beekanii bilbila kiyya sin kaasan turanii akkanumaan hin ture malee konkolaataa wayii na bira jira kana qabadhee bakka wayiin deddeeman ture. La waya Jawaar humaa hin godhu har'a yeroon jedhu Jawaar nama afaan nagahaa politikaa afaan nagahaa deemudha. Mootummaan Itoophiyaa har'a nagahaa hin jiru waan nagahaa jedhamu hin beeku. Mootummaa irreen qawweedhaan hin bula jedhu naftanyaa jechuun maal jechuu beektuusi? Naftanyaa jechuun akka amma sammuu nama tokko keessa jiru saba Amaaraa jechuu miti. La naftanyaa jechuun jaalattu jibbituu warra abaluu si busha gabbartee jiraattaadha. Hin gabbaru jennaani calanqoo irratti ilmaan afran qalloo fixan. Hin gabbaru jennaan aanolee irratti siikko humandoo arsii fi baalee fixan. Siniif galee abbaa barbaade haa ta'uuti namni waasan godhu Oromoo haa ta'u ilmaan Booranaa haa ta'u nafxanyaa jedhama kalaas. Gabaabamatti har'a
gajaraa fi duullaa yoo qawween dhabame qawween gurguddaan itti hidhamee isaan abbaa lolaa ta'anii faannoo namticha jedhu namicha abbaa rifeensaa agartanii lolli akkanan jedhamne suu deemamu dabran siinaa ta'uu dhabnu lafisu inni goda kee taa'ee sawwaree footoo biyya kaasee Itoophiyummaa jechuun akkana asitti qaxxamuu jirti gaakinoo jedha goda kee taa'ee gaafa dasee sheenan gaafa dasee warratti pelleeffii baafatee dasee sheenan jalqaba namni makiinaarraa bu'ee ummataan akka simatamu godhame nama sani yeroo qawween dhukkifamu inni mootummaa miti yookiin humni mahandisa lolaatiin miti asiin lolaa jechuun jiru raadiyoo takka harkaan qabu dhaqee akka dhiira qawwee lolaan jiru bas achi dhaqee footoo ka'aa jira bireen harka qabateera footoo ka'ee gaafa kaan anatu lolee ganaan 50 fixe inni suni maal haa jedhu warri xixiqqoon emebeeteen hayaat fichaallo jedhe tokko bara maaramaa jeteeti warra gaafa abaawon wanni cafaarobit geessa jedhaniin baqatee halmi deema meedaa deemeedha sinif gale kanaaf Jawaar faan kaardiin irra gubateera afaan nagahaa gaafa jiru mootummaan dimokiraasii amanu gaafa jiru wayyaaneen biltsiginnaa caaltee kan mul'atte kanaan bar hayya har'a oromiyaa keessa namni dandahee hiriira haa ba'u hayya namni lafaa ka'ee mirga haa gaafatu har'a gaafa wayyaanee hiriirri ni bahama kaan duullaan ni tumama kaanis namni tokko lama xiitii ni dhaamata haa nagaumaan hiriira bahee karaatti cufee mala ishee dhabsiisaa ture namni du'aa ture ni beeka halkan namni hidhamee mana hidhaatti qaxaqatamaa ture garuu har'amee hiriira namni shan haa ba'uu danda'e agartanii garaagarummaan sanii jechuudha guyyaan akkasii kanatti kaardiin warra politikaa Jawaaris ta'e warra biraa gubateera isaan nuuf ta'anii gaafa wanni kun cabee nurraa lafa kufe aalama siyaasaa keessatti irree gurguddoodha san siyaasaa Oromoodhaa fuula duratti oofuu keessatti irree keenya guyyaan har'a keessa jirru keessatti qawsii Itoophiyaan har'a keessa sheente tolchuudhaaf Jawaarii fi Baqqalaa hidhaa baasuun faayidaa takka hin qabu faayidaan jiru inni tokkoof tokko isaan obboleeyyan keenya mana hidhaatii dararaarraa ijoollee isaaniitti galuudha kanaan alatti isaanuu ruhii isaaniitti fuuni sodaachisaarra gabaabamatti warri kaleessa Oromoo jechuun Madagaskarii dhaggeeffadha Finfinnee keessa warra bushaa jiru Oromo የሰሜኑ ካምቢስ ሰበር እንጂ ለማዳጋስካር ሰፋሪ እኔ ለብቻ አለውለት ካምቢን ካባሃ ጫቡ መለ ሰፋሪ ጎዳንቱ ማዳጋስካር ራ ዱፍተ አኑ ጅራፊ ጀደ ነምትች ተኮ ነምትች አካስ ጀደ ሱኒ ፊንፊኔቲ አንጎ ጉዳ ቀባም የማል ጀደማ ዋይ ማለቃ ፊ ኢንቨስትመንት ለፋከስ አንጎ ጉዳ dhaggeeffadha warri akkas jedhu Finfinnee du bushaa jiru Baqqalaa fi Jawaar Finfinneetti mirgaan matama isaaniitti gadi bahanii supermarket deemanii mana isaaniitti deebi'an jechuun nama dhiba inni akkasii aangootti ol bahee warri immoo kaleessa alaabaa lumutti qabatee siniif gale Haacaaluu mootuwal Jawaarii qaraal warri jechaa ture har'a aangootti kennanii magaalaa keessan sintu eegaa magaalaan keessanii jedhameeni Oromoon tokkichi baadiyyaa irraa akka Finfinnee inni jiru akka hin baane hanga dhowwuu takka bichaa bira gahan jechuudha federaal poolisii lola deemeera achi dhumaa jira ni kaawwaboo bira deemee achitti keessummeeffamaa jira kaleessa waa afanii fi gaaddisa kaanii gaafatu ture dhaggeeffadha hammana taane kanaafuu kun waan sadmaa politika Itoophiyaa keessatti waan jijjiiruu qaba jedhee warri eeguu jiru waa takka hin qabu dhugaan isaanii bahuu ibsa akka isaan balaa takka waan takka malee hidhaman mana murtiituun dhihaannu jedhanii duudidanii har'ammoo guyyaan isaan gadhiisuudhaa gahuun sinif gale diraamichi yoo kan tasaa ka'u tahe wanni tokko tokko yoo kan tasaa ka'uuf tahe kana gadhiifna jechuufi malee waa tokko yoo kummoo diraamaan kun hin ta'u tahe isaanuu hin gadhiisan carraa boru uumamuun beekamu achi keessatti Oromoo faayidan tahin nasa jedhu warri naftanyaadhaa ammallee Jawaar gadhiifamuu hin qabu hidhaa tortoruu qaba warri jedhu ammallee ni jiru maaliif jijjiiramni wahii yoo uumame humni wahii yoo aangootti ol bahe yookiin mootummaan kun cabe yookiin mafanqalli wahii dalagame fonqolchi wahii dalagame Oromoon baankii siyaasaadhaa qaba baankii siyaasaa akkaawuntii cimaa qaba siyaasa keessa kaafaawus tahee abaa'oo warra siyaasaan bilchaatee fi
siyaasa shira adda addaa akkamitti akka namarratti deemsifamu yeroo mallisanitti akkamitti akka ol kaasuu danda'u alaa fikraa tapha akkasii taphame keessatti ammaan dura aangoon nama harka biraa harkatti akkan kufne jedhameeti oppodiyootti kenname. Oppodiyoo irraa gara Oromoo qulqulluutti fudhatuun naman dhibu achuun keessaa his gariin daaraa irraa dhiqna jedhanii. Siniif galee warra biraa harkatti akkan kufne jedhanii warra godhe keessaa politikinyoota Oromoota warra Jawaar fa'aa ture. Jarri garuu bakka nuti yaanne hanqatte. Siniif galee jara harka kennuu irra diina harka kennuu wayyee ture. Diina jedhamee beekama Oromoon tokko tahee dhaabbata. Gaafa san miizaana walii bunneeti waan abiyyi dalagee kanamuun dalagu ture osoo naannoo Amaaraatti nama dhufee fi naannoo Tigraay nama dhufetti mootummaan kenname raate. Gaafa yaadi diggate waan abiyyi hara dalagee kana Oromoo irratti dalagamu ture abadan. Nama manaa bahe namni nama kabajna gizee moo rakkoon jirtu ta'a. Kanaafuu warri waa haarawaa dhufa jettanii eegdan siyaasa jalaa fashale waan kaleessa silaa godhuun malee Abiyyi Ahmad. Kaleessa waan godhuun malee warra politikaa Oromoodhaa hunda fuudhee hidhaa kaahee warra biraas hidheen jira jechuudhaaf warra politikaa Itoophiyaa keessatti miizaana takkan qabe feestaalii baatee deemuu malee akkas kan darfaa maalii hidheen jira jedhee wal biratti fakkeessee warra miizaana Itoophiyaa tana hunda butuu danda'u politikinyoota akka Jawaar fa'aa akka Baqqalee fa'aa akka hogganoota abaa'oo gurguddoo fa'aa hidhee gaafa ani nugusa jedhee nugusummaatti ol bahe booda rakkoo biraatiin ittiin fakkeessaa warra gantaa Awurooppaadhaa amma har'asiya wanta qabataniidha walgayyaa atattamaa waamameera waa'ee Itoophiyaatiin waa'ee mirga dhala namaatiin wal qabate keessumaa keessa siniif galee kana sadmaa kanaa barani hidhaadhaa ebeelufaa baas ebeelufaan har'a kophaa isaanii bahayyoo bahan ummata waa tokko wanni isaan harka jiru waa tokko biiroon isaanii bakka jiru hundatti cufama siniif galee waltajjii takkan qaban maqaa kanaan namni shawwaliin deemuun dhorkama har'a seera baheeru keessatti Finfinneen kaleessa irra dhiichisaa ture Oromoon har'a warra Oromoon biyya Itoophiyaa keessaa gamta takkan qabu jedhutu kan aangoo irra jiru irraa hammasa godaanaa eeguu biratti irratti godhameera. Maal fidiroo kana keessatti? Kana keessatti Oromoo namni fayyadu wanni fayyadu tokkoof tokko. Inni suni irreen kan kee akkuma irree isaaniitti jabaatu sanaayipar hidhatanii sanaayiparuma hidhatuun bireen hidhatanii bireenuma hidhatuun. Kanaan ala wanni takka hin jiru. Bas dandeessu gaafa isaan taankii qabanii taankii masanitti ol deemu. Addunyaan maal mazzanuu kaate? Eenyutu humna qaba boru aangootti ol bahee cabsee biyya bulchuu daddaasa jettu bichaa dhalaalaa itti amma. Maltiin feestaalii qabatee sharaara deemus waan takka hin fidu. Warri immoo ani harki kiyya nagaa gaaf takka qawwee kaaseen beeku jedhu karabaatti matottolfatee deemus humna tana keessaa waa takka hin qabu. Humni isaa gaafa aangoon harka keetitti humnaanis haa ta'u gara fedheen kufe aangoo san ceehumsuu keessatti humna barate qabna humna siyaasa hodhee siniif galee akka Abiyyi Ahmad lolli hodhamee maalloo jedhee dhusan siyaasa warra dhoosee hodhuu danda'u warra akkasii ni qabna isaan hidhaa jiran kana jechuudha warra ala jiranis hedduutu jiran alhamdulillah Oromoon eega dhalatee ol guddate guutuun hundinuu poolitikamatti utaala barateera faa'ideera sa akka warra har'a ummati keenya warri muslimaa abba poolitikaa nurraa dhiisa abba poolitikaa irraa fagaadha oduma fagaadha jedhuti dhiibamee gooratti baha dhiibamee aalama nigdii keessaayis kan barumsaa keessaayis kan maali keessaayis bahee gaafuma tokko maltiin gadi bahee kun warra biyya kanaatiin mituu siin jedha murtii asiin jirre sirriitti murteessi gadi baatee jette gaafsa gadi baatee sagaleen keenya haa dhagahamu ta'aa namni si dhaga'u kan jiru sagaleen keenya haa dhagahamu maal fide wanta akkam finne maaliif nufuuze wanni jedhamu jira nufuuze jechuun hidda qabaatuu qabdaati mootummaa kana keessaa bakka ta'e namni wahii gungumuu qaba gaafa guyyaan nagahaa markaatomaa fi dirredhaa piyaasamatti galtee waa'ee maallaqa lakkaa'uu bichaa waan kaffale siin jedhan hunda kaffaltee ati dalgomaa fi warquma gurguruu bichaa yoo ta'e wanta akkam fiddu musliimoonni Itoophiyaadhaa kanarraa baratuu qaban aalamni siyaasaas keetu
nuti lolan barbaannu yoo laa ilaaha illallaadhaan ta'e malee laa ilaaha illallaadhaan namni lolu addunyaa kanarratti har'a namni Itoophiyaadha uummati Itoophiyaadha waa'ee akkasiitiin wal jaaruu dhiisi har'a gadi bahanii maal jechaa jiran warri majlisarra ofiin jedhanii ta'an kun maal faa jechaa jiran wanni jaarramee guutuun abbaa gadaa abbaa seeraa abbaa jinni hunduu jaappaa takkaan dhaamee maashiniin tokko baaseeti akka mukoroonaa siniif galan inni abbaa gadaa abbichuun abbaa biyyaa jedhee maqaatti moggaase gaafa kaarrayyuun abbaan gadaa ajjeefamu inni warra muslimaa ofiin jedhu majlisaa fi maalii ofiin jedhu mucaa keenya xashannafee dhufe jedhee kinoo akkasii nu haasa hundinuu achumarraa jaarraman kanaafuu dhugaa jirtu walitti himna dhugaan jirtu bakka barbaadetti eega biyya obboleessi keenya kun waa'ee tokko na yaadachiise humna qeerroo walloo suuraan jawaala keessatti moobaayil keessatti mul'ateedhaaf biyyatti ajjeefamtutti jawaar gadi bahee ani daggaafiisaati yoonni hiriira bahinaan jedhe hiriiran bahaa yoonni bakka politikaatti na waaminan dhufaa jettee yaaddaati seenaadhaaf suuraa abaluu footoo abaluu moobaayil keessa jira ati daggaafiisaati jedhamee bayyanametti rashanametti jawaar gadi bahee waa fida jettee yaaddaati jawaar rabbi harka isaaniitii baasee ijoollee isaatti manatti agashu guyyaan har'a keessa jirru kan warra afaan nagaatiin miti raawwadha afaan nagaa wanni jedhamu dhumeera mootummaa halkan nama jeesee qawwee mataa kee nama kaahee waan qabdu fidi namaan jedhu biyya maafiyaa bosonaa guuree jaarsi tokko maal jedhe sila faannoo mintilaala naan faannoo neemyaa qolee faannoo mirri jedheera waan irraa fudhee rabbi haa beeku video tokko gadi deema laala video lamarraan akkana gadi utaalaati asuma peejim kiyya kanarra jira waa'ee faannoo maal jette nan hattuutti hin beekaa jedha biyyutti dhufee mootummaa godhee kinoo asiin tana jaara asiin tana goraa nuun jedhanii nuti kan beeknu ammaan dura hattuu ilmaan namaa fuutee bosona sheente 10,000 20,000 yoo kaffalte malee siin gadhiisu namaan jettuudha jedha siniif gala amma akka ta'e rabbi haa beeku kana jechuudha abiyyi warra kana mootummaatti ol baasee har'a kanaa wajjin jiru kanaafuu guyyaan akkanaa kana keessatti mootummaa namni afaan nagaa politikinyoonni warri afaan politikaatiin haasa'an abiyyi afaan politikaan beeku jawaar muhammad afaan politikaa beeka osoo dhiira tahe abiyyi ahmad politikaadhaan jawaar nammoo hadda jechuu duu beekee hidhaa isa mooraalimaaf dhaggeeffadha mooraalimaaf namichi tuuniziyaadhaa amma bushaa jiru kuni gaafa filannoo godhu namticha isaa wajjin filannoodhaaf dhihaate hidhaa waa'ee malaamaltummaatiin hidhaa ture mooraalimaaf guyyaan filannoodhaaf mana hidhaatii baasaa jedhe warra mana murtiidhaa mana hidhaatii bahee akka inni filannoo godhee achiin booda murtii isaa deebi'ee fixatu dhageeffadha mooraalimaaf jawaar muhammad kaleessa aangootti wambarii duubaarraa kaasee aangootti isa baase qeerroo kumaatama kaleessa mootummaarraa warra isa gabroomsuu ture buuse walumaan gabroomsuu turan maal gabroomaa turan silaa mooraalimaaf isa hidhaa kaayee ani mooheen jira ani filatameen jiran jiru ture abiyyi ahmad har'a mooraalii jawaariin bahee waliin mari'anna jechuun mooraalii kam qaba yoo fayyaa qabaate sammuusa ammaan dura biyya humsaniin jiraate jawaar muhammad abiyyi ahmadiin assalaamu alaykumii jedhan san ittiin balleessu warra harkaati jawaar muhammad ani ofiif hin jiraanne jedheera jiruun kiyya ofiif hin miti jedheera kanaafuu jiruu ofiif hin jiraatin takka haajaa maaliirraa qabare bahee mucaasaa dhungatuu fi mana ofiitti galanii akka barbaadanitti hulaa ofiin keessaa injifatanii rafuuni dhugaa addas jedha ni nama gammachiisa jiruu kiyyatiin haa ja'u saba kanaaf malee jiruu kiyya ofiif hin jiraanne ani namni jedhe
sabni kun waan keessa jiru guyyutti bilbilaan dhagahuu fi halkanii guyyaa dhagahurra wanni nama dhukkubsu jiru har'a mana hidhaa jiran uumaa quban qabu kanaaf warri dhiichisaa biltsiginnaatiif kaatan waa takka isaan rabbi taffii mana hidhaa keessaa gara mana isaanii agashu siniif gale biyya keessaa hin bahuu jedhee malee inni Jawaarfaan biyya bahuu qaban tura waqtii kana hojiin politika takkallee hojjetamuu hin danda'u Itoophiyaa keessatti har'a inumaa ruhii isaaniitiif ni sodaachisa kanaaf ergaan kiyya kana fakkaatu ture irra deebi'een hima waa'ee walloodhaa walloon waan akkana hin jedhamne keessa jira waan akkana jedhamee hin haasawamne keessa jira dawwee irratti namni rashanamaa jira baatee irratti akkuma kana garee tokko jaaranii garee tokkoon tokko cabsuudhaaf yaaliin gurguddaan tahamaa jira walaakin ilmaan baateedha irra baay'een isaanii immoo hedduun isaanii of beekaniiran alhamdulillah waan hedduu waan boonsaas dalagaa jiran itti fufa karaarraa maqadhaa siniif gale himbadu yoo rabbiin jedhe himbadu tamaam abadan oromoo waan jedhe namni baduuf hin deemu hirriibaa kaasuu jira waan tokko waan isin himu keessatti wanni walla irratti hamuu jiru kun hirriibaa nama kaasa hirriibaa nama kaasa maaltu na dhibee siniif gale maaltu na dhibee jedhe warra mana ciisee jiru kaasa meeqa kaasa ijoolleen teenya ammaan dura bosona turte muraasa warra mana taa'ee wanni jedhutu irra baay'ata amma garuu amma aanaa tokkicharraa nama kumaatamaan hin jedhu dhibbaatamaan qa'ee xiqqoo takkarraa namni hunduu qawwee ofii fudhatee bosonatti fite kun immoo waan dhugaa lafa jiruudha phiphinnis quba qabdi hunduu quba qaba wal jaaruu tafe amma hirriibaa ka'eera namni kalas baaga abalu keenya rashaname baaga abalu fa'arraa makiinaan fudhatame makiinaan kaleessa agartanii kaleessa gaafa uummanni keenya rakkatu meebboo 5,000 10,000 yoo jedhaniin diduu ture warri kaleessa isuusii birri miliyoon 1 fi miliyoon 2 biteen irratti dhiichisu warri tireellaa qabu warri atoobisii qabu naxama afaanuma nagaa afaannoon fudhattee deemte amma nama meeqan beeka nama makiinaan bajaajiin irraa fuudhame daseetti nama makiinaan 2 irraa fuudhame beeka kamiseetti nama meeqarraa makiinaan bajaajiin fuudhame dhageeffadha maaliin abalufaan kunniin hiyyoomuu qabu warri abaa'uu gargaarsaa kana jedhame hirriibaa nu kaase warri Tigraay dhumuun ittiin hafne cafaqamuun ittiin hafne hidhamuun ittiin hafne hilliinaan irra ejjetamuun ittiin hafne walaakin wanni sun hin kaase isaan hin kaase namni dhiiga gaalafatti arga jaalatee hin ka'u dhiiga keessaa dhiiga isa buttu dhiiga isa fiilmii keessa laaltumni kasi buttu mana si dhufte wallo hirriibaa kaase malee kuni wanta kan godhe warri kaleessa mootummaatu na jaalataani nama mootummaati of seeheefaa kaleessa halkanii guyyaa harka dha'u ture hara tumamuu jira gari wallahi tumamuu jira nama tumamuu isaatti gammadeen qaba kaleessa lakkii of ta'e lakkii waan irraa argattu hin qabdu jenneeni gorsaa ture abbooniti ilaalcha siyaasaa qabaannus oromoo akka kiyyaati akka min kijiba bar isa anaan jedhu isaaniin imma isinumatu sirriidhaa tuni kanuma maal jechuu jira biyya keenya jiras har'a tumamuu jira akkuma kaleessaa sanin jedhee bula jedhee dheengaddas manaan baqannee biyyiinis waan irra qabateen qabuutti sadiise akkamiin baqatuu dhabde kaleessa si wajjin hin jiran jenne akkamiin manaa baqatuu dhabde akkamiin manuma teesseeti waa wajjin dalaguu turte qabda himi qaxaqqaxamuu kopheen lafa dhiitamu akkas ta'uun toleera diinaa fi shirri addaan baheera kanaaf dubbiin tana fakkaatti ergaan kiyyas kana namoonni kumaataman lakkaa'aman maqaa barreeffamanii basaastoonni maqaa barreessiftee barbaadamaa jiran wallo sanbatee irraa karaa luugoo karaa karaa qorii karaa dugugguruu namni kumaataman maqaa barreeffamee basaastooti maqaa barreessitee maal jedhaniiti kan himuu jiran ganda kee deemanii warri mootummaa irraa qawwee hiiktaniirtan warri qawwee mootummaa fuutaniirtan warri waan walii himnu irraa gaafa damaliifaan ijoolleen haxaayyi dhaqxee
mana poolisii cabsitee mana milishaa cabsitee ummata hidhaa baaftee warra qawwee gara meeqaa hiikan qabatanii galan maanguddummaa makkanaatiin qawween deebifame. Namni qawwee san fuudhe jedhamee beekamee hojii sanitti jira jedhame hundi ni ajjeefame. Warri kaan hidhame. Warri maanguddummaa jedhe sun wanta akka waan argate hin qabu. Ummata isaanii dabarsanii kennanii ajjeesiisan malee. Wanni akkasii akkasitti hin daggamamne. Inni qawwee fuudheera. Inni makkalaakayaa baqaturraa fuudhe malee qawwee mana dhaqee hate. Nama sajjeessuutti turerraa dhiira taanaan fuudhe bar qawwee namarraa hiikuun dhiirummaa barbaachisaa. Nama boombii fi kaartaa meeqa hidhatee deemu dura dhaabbattee qawwee hiikeechuun bar dhiira barbaachisa. Dhiirarraa hiikeechuudha. Siif galee? Kanaafuu wal saaxiluu irraa dhaabbadhaa warri nama saaxiluu jirtan fakkeeffattanii warra dhibbatti qawwee hidhatee juuntaa fi shaneen balleessa jedhu isa kana quba qabna dhiisa. Warri fakkeessitan fakkeessuu dhaaba. Maanguddummaan jedhamu hin jiru. Ilmi dhiiraa lama waliin lolle yookiin gandi waliin lolle. Maanguddummaa siyaasaa faayidamtanii uummata ofii kennuudhaa dhiisa. Inni du'e rabbi rahmata isaa haa godhu shuhadaa Uhudii fi Badriitii wajjin rabbi isaa haa kaasu. Hulaa ofiirra du'e. Isiniif galee? Inni hafe boru yoo jiruun jiraate ribamatti hameera. Wanni irra geenyu hedduutu jira. Kanaafuu jiraadhaa ergaan kiyya kana fakkaata ture. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.